dubbachaatiin jiru. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduu xumurarra geenye jirra. Oduu keenya xumuraatiin biyya Yamanitti daawwannaa Teewdroos Adaanuutiin wal qabsiisee ilmaan Oromoo sanaa keessatti dhaabbata fayyaa addunyaa keessa dalagan guuramanii hidhamuun beekame. Hidhamuu isaaniitiif wal qabsiisee mootummaan Itoophiyaa akka harka keessaa qabu keessa beektonni shakkii qaban dubbatan. Usmaan Abdulatif dabalata qaba. Rorroo fi dararaan ilmaan Oromoo biyya Yaman keessa jiran UN jalatti galmeeffamanii jiraatu waliin kan itti fufte ta'uu himan. Adoolessa guyyaa 22/2017 wayitatti gaafataman dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom biyya Yaman daawwatanitti Oromoonni sanaa keessatti dhaabbata fayyaa addunyaa keessa dalagan namni 4 yakka tokkoon malee hidhamanii jiran. Tarreen maqaa hidhamtoota kanniinii Hassan Fayyisoo, Jamaal Ahmad Badhaasoo, Shaamii Daaluu, Qaasim Hassan faadha. Hidhamuu hojjettoota kanniiniitiin wal qabatee hulaa migireeshina yookiin jawaazaata duratti adoolessa guyyaa 23 Oromoonni gurmuun bahanii wayita hiikamuu hidhamtoota kanniinii gaafatan maaltu isin galche eenyurraa hayyama fudhattanii asitti argamtan jechuun mootummaa Yamaniin xixamanii achi akka sodaachifamaa haman dubbatan. Adoolessa guyyaa 24tti sabboontoonni kunneen abukaattoo Oromoota Yamanitti baqatanii kan qaama yuunichiisee irriitiin deeggarame waliin wayita mana murtii biyya Yamanitti dhimma hidhamtoota kanniinii gaafatuuf dhaqan manni murtii gara waajjira ol'aanaa bakka Oromoonni kanniin itti hidhamanitti isaan qaceelchuu fi gaafa bakka jaame gahan garuu namoota hidhame qofa osoo hin taane yoo barbaanni isinuu waliin hina koominiitiilee teessanillee cufnee biyyatti isin galchina waan jedhu qaama waajjira kanaatirraa akka dhagahan himan. والله قام لسان يا من قام بيا بيجي لما برا كم لما كنا ترى بعدي تربى فاكنا شيء كده مني واجي أجان كده من كان جوازات على سبيل المدرسين أتبدا فني أكيد أتبدا فناني ما بتفتني إنسان كان قافت كني في النمي هذانا ما بتفتني قافت كان كثير يقولين كل ورق آخر شيء أبني وتومنا مرتي في زمان ناني جاني كثيرا إنسان ما في أنمني أبمن المدرسين كان كده من كثير أبو خاتو بكتو كأورمو بيجي كنا كذا كثير كيل ينتسأل بكتير كوجه نتيجة غني كراوي جرا جولين نتيجة نتيجة ورقة كنينة إنسان كان تعبتوا في أوروبا أذكر فجران كان براتو وأجرا جانين كان مجران كان كوميونيتي جاني تسمع أذكر كاباسو في كوبيرا نجري موتما اليمن. أكن نجان أكس نجان جنة أسوه هميله مرنتي أما اللي هدم توتخين يهرد فاجرام أخي خافي كايون هلاتنا هنجم ما تأدنوا في بهوباتوس موتما إثيوبيا يفتح كخيسا خنك أبوتهم بكما داجان رابطة فيا الدنيا خن خيسا سبا موني إثيوبيا هدومينان أتشخيستي خن أركمنته ولين أدتي تنبلانتون إسان تويته أورمو تقفهم سرنا نمانياتا إثيوبيا سنجلا بكتني بيه أورماتيس حالة خنا دمدمون هنگم تكاك والفاتو إسان ورخنا سمتا جروتو بيخا أما بيا راتي في الزوت بيا واجر بيا كان اندلبو بيا على ذاك دوجيني غافنيو إسان وان كان دنوري زنتا إذا يوان قدن إذن ركنا إسان إرقفت جيمو جونتاني ركنا بكتا وليغانا أورمو الرب جيموان تيزي كان سغنتا mootummaan Yaman baqattoota Oromootirraa addatti komiin inni qabu jiraachuu baattus humna biraatiin dhiibamee ijoollee sana hidhuuf dirqame. Dhimma hidhamtoota kanniinii hanga hordofaa jiranitti fuulduree waan ta'uuf jiraataa hubatuu hin dandeenye suuta jala bu'anii gaafatanii furmaata waan kanaa argamsiisu santa hubaannaan hidhaan tun itti fufuu fi ijoolleen hidhamte tun gara biyyaatti akka hin darbamne sodaa qaban iyyatuun madditti abbootiin seeraa Oromootii fi dhaabbanni mirga ilma namaatiif dubbatu akka isaan quba qabaatu gaafatan. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduu narraaf qabannee dhiyaanne kanuma qophiilee OMN biraa wajjin turtii gaarii.